dhugumaan isiniin jedha namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta ani gara abbaa waan handaquuf kana irra kan caaluyyuu hin hojjetta koy nan gaafa niin dubbi sinan jecha na gaafa sirriitti qabadhu mina ina gurbaan jeeqet na taate te ko vete tulle ta kana jeetulle dareenyuun nagayde Tara walii kenna yeroo san walii galtan waan ta'eef tara walii urji dubbi sinan jedhee bari faan fitinaan jedhee mi yaa tara walii kenna dubbadha ayye ilaan ka boqonnaa 14 gun dubbisee fixe bodan gaafi takka si gaafa garri ati deemtu hin jirtu maka isaatiin okay dhuguma 12 wangeela Yohaannis 14:12 dhugumaan isiniin jedha namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta ani gara abbaa waan handaquuf kana irra kan caalu iyyuu hin hojjeta abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadha 14 waanuma tokko isin maqaa kootiin yoo kadhattan ani nan raawwadha jedheen amen dubbisee miti fixeemi amma gaafiidho xiyyaaqennaa malsii dhagama dhugumaan isiniin jedha eenyu jennaan Yesuusiin an jette namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta jedhe Yesuusimi namni Yesuusitti amanu waan Yesuus hojjetu hundanii hojjetamoo hin hojjetu macaafni maal jedha dubbistee samiti macaafni ke jedhu namni Yesuusitti amanu waan Yesuus hojjetu hundanii hin hojjeta jedha dhugamoo soba ati Yesuusitti nama amane moo nama amanini amaneera sirriitti waan Yesuus hojjetu hundanii hojjetamoo hin hojjetu maafin hin hojjedhu ree waan inni na abboom Yesuus du'aa kaase moo hin kaasne kaaseera ati du'aa ni kaasta nan kaase ayye maqaa Yesuus mililik kaaseyye dura sin kaasa malee Ultuatin kaina kamita Hallelujah Abu Muaz kaasa Abu Muaz boqotee jira maatii sana biyya isaa sadwa keessa jiru kanan kaasa isa du'a jiru kaasa Yesuus alaza Yesuus nama du'e boolla keessa kaase moo nama jiru kijibi ga Yesuus irratti amma Yesuus nama du'e jiru lubbuun boqotee moo nama akka xiyyaa kana jiru nama du'e jiru kaase amma garuu dhaggeeffatu ka mililik jara mililik ni kaasta eenan jette ni kaasta mililik dhaqi atu kaasi rakkoon qabu Hallelujah boqonnaan kun dhugamoo soba si jecha jirai amma macaafaanen si deebisa okay Yesuus akka jedhe no macaafarraa akka jedhe Yesuus namni anatti amane jedhe ishi macaafa wangeela Yohaannis achumatti qabadhuuti maal qabad hin deebisa deema ishi sin deebisa deema wacaana mana mootaa gaafina deebisa naan kaas waan Yesuus raawwatu hundanaan raawwadha naan jette mamii malee shakkii malee yes waan si jedhe Yesuus mililik macaafarra jira Yesuus Alaazar kaase mililik macaafarra jira akkasinitti dasaaleny an amma urji gaafadhu please ani dadhabe bakka urji please bakka kiyya boy maqaa isaati ishi kotula urji gaafadhu ishi macaafaan wanti gaafadhu jiru waa'ee mililikii dhiisi daa'ima dhiyoo duute daa'ima xiqqoo yoo qabaate kaasii bitti dhiisi akan okay maatii okay ninga eenyu dasalan maatii ta'e keessa akkoon ta'e ni jirti isa maal gootaati macaafaan si deebisaa fi akkoon ta'e ni jirti kuno gurbaa harkaa tokko ni fayyistaa yee gurbaa kana akkana ta'e jira horichatti nagaddo hin ofiiyyuun fayyine waa'ee dhuga dubbatte gowas wallahi dhuga dubbatte nama jiru fayyis anis kuno na dhuga balaa kuno ni garta laal arrabu no amma wayyo gara hodeen salaman wali yaa'e wal mu'addame inni deebilamai macaafaan hin deebistu jedha macaafaan gaafata macaafaan hin urji merage urji nu juttu adage dubartiin tuna aada langaata urji Yesuus akka jedhu namni natti amane waan an hojjedhu hunda hin hojjeta jedhe an Yesuus ni kijiban jedhu takka wangeela kijibe takka dassaalan to kijibe laman kala wangeela kijibaan an jette na baasu urji an Yesuus in kijibutti amane Yesuus in kijibu caafata sirra jiru kijibe mo dassaalan to kijibe Yesuus akka jedhu waan waqonnu makana naraawwadha akka jedhe Yesuus maqaa kooti waan hunda narraawwadha jedheemi
Maali Yaa. sinu nama sagaltaata ni asuftu akkamitti sini No naso nam sagal namni si taasam jiru dhugaa. Anuma qofa si jaasoo jiru. Kiristaana Dassaaleny. Kiristaana barisiin. Amonis kiristaana. Isiis irraa fuudhee. Maaliif hin beeku beektaa? Yesus gooftaadha jedhii mee urdi. Jedhii nu Yesus gooftaadha. Yesuus hin malee gooftaan biraan jiru callee. Hunno ayyee islaamaa. Bakka kana kun bareedaadha. Gooftaan kan biraa akka hin beekta miti Yesuusin malee. Okay ayyee. Yesuus Kiristoos malee dildillis karaanis jireenyis isa amma qofa. gammadde. Ameen jedhee. Ameen. Amma fudhate. Ati obboleettii gooti. Ayyee obboleettiin teessee akkam Ani jedhe. gaafi kan kee Dassaaleny bari kan na dhibe. Yesuus osoo qabiriin kenni nama du'ee ciisaaru kaase. Yoo Akkas. nama ORF du'ee ciisaaru qabaate nutti hafi No. Qabri keessa iddoo awwaalchaa iddoo awwaalchaa nageessaa jedhee no awwaalamee ture. Dhaggeeffadhu. Isa sireerra jiru kaase. Isa sireerra jiru. Macaafaan ala garuu si Maal jetta amo dubbiin kijiba taate bara. Waa'ee du'aa kana dhiisaati. Macaafaan ala si deebisuu hin danda'u. Ayyee gara biraan siin deema. Ayyee Yesus. Abjuu Okay. tokko qabna waan ta'eef. Ayyee. Mee kottu macaafaan si deebisa. Yesuus Macaafa mana macaafa mi godhan kan hin dubbadde macaafa irraan si gaafa deemi. dhaggeeffadhu. Mee xiqqoodhuma na dhaggeeffadhu mee. Ayyee ishi. Xiqqoo na dhaggeeffadhuuti. Ilaa Yesuus bartootatti haasaa ture yeroo sana. Bartootatti dubbachaa Akkas. ture. Bartoonni immoo eddaa hafuura koonsinii kennaa edda edeenii hafuura kenneefi booda bartoonni kutaa macaafa qulqulluu keessaa hojii ergamootaa boqonnaa 3 irra dhaqee ilaale. Boqonnaa 2 irratti hafuura qulqulluu fudhatan. Hafuura qulqulluu malee Waaqayyoon abbaa keenya jennee waammachuu hin dandeenyu. Hafuura qulqulluun qabduuti. Roomee 8 irraa dhattee ilaallachuu dandeessas. Hafuura qulqulluun qabdu. Qoykaa maal taateeti? Nama dhaggeeffatu siin jedhe. Meeshaa karaadhaan haasofna dhiise. Maaliif fakkaata? Haasa. Atamma gaaffii qabaatteef gaafachaa jirtu. Maaliif kan koo caalaa gara koo kottaa jetteetu waamaa jirtaa gara Islaamaatti waamaa naan jette silaa. Okay, amantaa keetti waan ta'e waamuu hin dandeessa. Ani immoo siin deebisaa. Gooftaa Yesuus namni anatti amanee waan an hojjedhu hin hojjetaa jedhee itti dubbateera. Dinqiidha kun. Dinqii inni hojjete keessaa isa tokkoffaa bartoonni immoo kan isaan hojjetan gaaf tokko Phexrosiif Yohaannis yeroo kadhata waaree booddee inni sa'aatii salgaffaatteedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaa'ate baasaa. Inni sa'aatii salgaffaatti gara mana qulqullummaatti ol hin adeemu turaan kunoos namni dhaloota isaatii jalqabee naafate tokko achi ture. Innis guyyuma guyyaatti baatamee dhufee balbala miidhagaa isa jedhamu sana dura taa'ee warra mana qulqullummaa dhaqan irraa horiin kadhata ture. Namichi Phexrosiif Yohaannis Phexros garuu ani meetiif warqee hin qabu waan an qabu garuu siifan kennu. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazretiin kai adeemi ittiin jedhe. Harka isaa mirgaa qabee isa kaasee achumaanis miilli isaaf ajjee Kun hojjetamu hin hojjenne. hojjetaniiru. Maqaa eenyuutiin hojjetan? Maqaa Yesuusiin. Ati ni hojjettaa maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin nan hojjetee. Okay, hojjedhu miilli kaaseyyee. Maqaa Yesuusiin kaaseyyee. Fidii kottu. Kunoo cherchiin jiraati fidii kottu. Nan kaasa maqaa isaatiin. Lafee isaatiin guuree fida. Maali nama eddaa badeessee isaa fidii kaasee. Okay, mana Finfinne eessa jirtaati? Finfinne mana yaalaa si keessa. Okay, waan jedhu mana eessa jirtaati? Eessa jirtaati? Naannoo kam jirta? Waldaatti fidii kottu. Waldaa maaliin godha? Siin geessaa du'a Yesuus ittiin Finfinnee bira geessanii bar. Eeshi kottuu na geessi amma. Si geessa eessa jirta? Amma nama si godha eege dhaggeeffa. Awwaalame lafanni itti awwaalame beektaa? Nama du'a kan jiru mana warra garteen Finfinnee mana yaalaa hojjetuun beeka du'a mana yaalaa guutee jira. Siin geessaa eessa jirta? Kottu gaannannaa Finfinneedhuma kottuun nannaa.
ni deita ani dhaggeeffadha si waraabuu jira jala naa waraaba poolisa naannoo Oromiyaa poolisa wajjin si dhufa dhuga dhaggeeffadhu akka booda rakkina keessa hin galle namaan kaaseettee booti. Hidi kooti. Namuma du'ee jiru boolla keessa jiru kaasi. Boolla keessaa fuudhiiti. Ka boolla keessa ka boolla keessa kan mana yaalaa du'ee jiru ka du'ee jiru si geessa doktora bira si geessa hin kaasta. Ati kaasi kaadhakiiti. Maqaa Yesuusitti nama. Hin danda'u ani kaasu maquma tokkoon hin kaasu. Du'aa si targe kaan du'aa argaan jiru waan ta'eef kaasi waa'ee macaafaa soofnaam. Ana taksi si geessa Pastor Dassaalan du'a ni kaasta mana yaalaa guutee jira du'aan isi. No akkasin jedhu. Eenyuun kun du'ee jira moo hin jiru? Hin beektaa nama kana? Hin beektu? Balleessi mee asirraa itti qoosini. Hin beektu? Ittiin hin qoosiniiti balleessi achirraa siin jedhe. Boqotee jira moo hin jiruun jedhe? Boqotee jira gara abbaa isaa dhaqeen. Kaasuu ni dandeessaa nama jira kaasisa kan ni kaastaa? Gara abbaa isaa dhaqee. Boqonnaa dhaqee. Bakka fadhaa dhaqu inni boqotee Alazar gara abbaa isaa dhaqe. Boqonnaa keessaa akkamitti nama kana jaalatta moo hin jaalattu? Maafin hin jaalladhu. Kaasii deebisee jee kaasii na maqaa Yesuusin amma waan Yesuus kadhatan narraa wada jedhe amma kaasii. Du'a booddee jireenya akka jiru hin beektaati. Naan beeka sanii. Du'a ammaa jireenya biyya lafaa kanarra deebisi kaati. Dura lafarra utuu jirtu du'a keessaa kayyati. No ana dhiisi isa kana kaasii jedhe. Nama jaalatama nama waaqayyo akkamitti. Isa kaasii anan kaasin anin barbaadu nan kaasin. Ani ergamni koo sirratti malee inni barsaa quufee umurii isaa quufee gara waaqa isaa dhaqe. Okay, akkasi amma baafatte kanaafu boqonnaa kun kijiba ta'uu sii galteemi? Bira sii kute tana yes. Bira sii kute. Kijiba si gaafatu naan deebistu bara. Bira sii kute. Okay. Guddisi beekaa kumnaa achi ol guddisi. Yesuus Kiristoos maaliif kijiba? Yesuus Kiristoos maaliif kijiba? Eeshi na gaafatteetta si deebiseera miti. Yoo kuufaa ta'e yoo siin deebinesi. Because du'aan in kaasu naan hin jenne nama waaqayyo kana si finnee kaasuu dadhabde. Kottu dhaggeeffatu. Milik si fidee dadhabde. Kottu dhaggeeffatu. Ilaa ani amma ta'e yaaleera. Isan si gaafadhu maaliif hin yaaltu ati? Si gaafadhu naa deebistaa? Maa deebisi kaa boqon gaafii kiyya osoo hin deebiin. Waaqayyotti naman taati. Waaqayyotti na amanteetta. Waaqayyotti amannaan taa'eetiin si lallabu jira gaafii sani kana boqonnaan si dubbise kana du'aa ni kaastaa hin siin jedhe. Ishi amanteetta. Amana yaa. Ishi Maatiyos 28 nakinaa baasi. Akka amanteef akka dhiisteen achirratti immoo gaaffiin sii qaba. Maal achi naa goota waaqayyo kan baantati hindiinis waaqa qabdi kiristaannis waaqa qaba islaamnis waaqa qaba waaqa kam. Waaqa isa kabitti amanteeti. Yesuusis waaqa ani waaqayyo Yesuusitti namana. Yesuusis waaqayyo ko. Waaqayyo Yesuusanitti namana. Waaqa kamitti amanta? Waaqayyo tokkicha. Waaqayyo tokkicha. Waaqayyo Yesuus. Ishoo naa deebistee. Ani waaqayyo keetitti namanu immoo waaqayyo keetitti namanu. Waaqayyotti namanta miti. Waaqayyotti namanta miti. Waaqayyo Yesuusitti namana waaqayyo Abrahaam kan Musee ka Isaaq. Waaqayyo suma tokkicha jettu sanatti namanta waaqayyotti. Ni amantaa tokkicha sanitti atoo. Waaqayyotti namanan. Waaqayyo Yesuus waaqessa. Ani waaqayyo Yesuus waaqessa sanitti. Waaqayyotti namanta taanaani kottu kunoo elaa kunoo. Egaa dhaqaa maqaa abbaatti. Maqaa ilmaatti. Tokkicha sanitti namana inni namanu jechuun inni waaqatti nama. Waaqayyo kan jedhu as keessa hin jiru. Hin jiru haa dhabbadhu fiifuu baxabbatu deema qoy. Eeshi maqaa abbaatti ilma. Maqaa jedhe waaqayyo jedhe moo maqaa dhaggeeffadhu. Waaqayyo jedhe moo maqaa abbaa jedhe. Eeshi waaqayyo jedhe. Waa rakkattee. Fila haqayin. Waaqayyotti amanuudhaaf. Waaqayyo jedhe moo maqaa eenyu jedhe bakka dubbisira deebi. Ati waaqayyuma sanattuu namanne. Dubbisi jedhe boqonnaa maaf kijibda boqonnaan akkas hin jedhu deebi irra deebi dubbisi. Nuti maqatti amanu. Maqatti namanu waaqayyotti namana malee.
waaqayyo sa waaqaaf lafa uumetti nama waaqayyo ko maa kana dhiifta jedhee waaqayyo eloo keetti jedhu sanitti namanan. Isa siin jechaan jiran waaqayyo waaqaaf lafa uumetti namanta. Eshi isatti amanuudhaaf cuubamteetta. Maal cuuphaan? Maal macaan hin dubbata ka. Barattoonni Yesuus hin cuuphamne. Namuma tokko barattoota Yesuus kan cuuphame naaf hidhi. Saba hundumaa bartoota koo godhaa jedhe. Waan sin jedhu na dhaggeeffadhu fila eenyu barattoonni Yesuus 12 mi? 12 mi? Dasalany. Saree illee nuti qixee boo maqaa maal sareen wangeela si wajjin lallabdi saree nurraa dhoowwika. Maal sareedhaa fi dubartiitiyyuu waa'ee gargar kutee. Mee waan sin jedhu na dhaggeeffadhu. Macaafnu dubartiin najisa jedha san. Waan sin jedhe barattoonni Yesuus nama meeqa? Ayyoo. Bakka malee seenuu deema yaa Rabbi. Akkana barsiisaa jettanii barsiisaa akkanis barnoota waraqaa harkaa fuudhee jecharra. Isuma mata masaatiin jedha. Hojii keessanya dhaggomaas mucaan kan jala macheessee gad darbe. Abumuaz. No want gurba. Du'aan kaasa jedhee dila jedhu achi booda dide si malee kaasu naan jedhe nama bira. Abumuaz. Nin du'e.